أمريكا رايقة أوروبا رايقة وري وانسان جاري وانسان يسا ترى مالتي فارسي بولا دي ما صدقته كم صدقته ما كان داو برباد قول رجعني مثلي فيك وري وان كان قول أجل يجو كوني دلبرت قول ما جري جري موضوع ما تقول فديدو تاتي تمالي وانو ما جري إسام برسيسن كبتة ديما يرمالي كون ديبي إسام منيت فيديو مرين فكوا وربيتا رمو فمال يوار كفا في متك أولو ورا كاني مرة في متك ما قبل ليش بقول موتوم ما ورمو ورا في جت ناس الدنيا رتي هونو جري موتوم ورمو خكرنا موري يعني مودي من بيت إفرق بفاسا جرا نمني ورمو تي وار كنا قولو إفرق بفاسا جرا يجو كوني يك هما ديما جرو يجو demi beraka anak pun kan orang pun kau aku kan dua juru rafsar kita namni bol gargaru kesa tu agak beka magala namni kumala cuma shampu ko dan juru kesa ti nam shada mani jata mani namni jara murro pun kau aku shaf masjid af charti te kesa ti nama jibba ganda biraha sun erga makababe summi faca summi aku shaf muga jiranan muga misomsu nama muga yo dia walu karena kata gargaru bereda gafa mo afo kan muga jarate machara hama cuy gale sumit gira hanan dia mujura itu karena wani gon hawas kenya rawar ban wari biya dupe manu kanna mali fi esa rufe wannan makale dengan dino gor tayi din warna gargaru ni kabajole oji tenye nyunu so namnu esa kalate sadaba jira ba date of birth mali bi dole heddun turi wargawan kam nef biography kam wanta kan ni mo ruan kan ke fer macha jirta this will go permanently on your record fakkenya sudi jirta intala takka tabaste ti america du barbad da hajen wallahi wani sim gawan an sika be record ke sim gafa ke embassy daite sig gabba wallahi dalite san because I am going to submit your bios fula ke sagale ke video ke submitting as a dangerous criminal. Okay? Adra America ti jana janu ntaw iba ma biya baka wajiro. Jana jantus ajira kundan desu jinja. Kan jana mura sitti wan nimbe ka hawi me aka kawan. Haga be de oso fiance kabate yakka kana wajannan I will make it my life mission you will never make it there. Malivi warra nangam mawli kabema bodri matas. Already culture thing. It pains me. Go the makeup, Namota makeup asylum, but Risa would be the Namifa or Canada, America, Europa. Arakanami Kenya, Mila South America and European name. Abiaraba case of two, Namajan Jiran and the Buja. Why? Toko, Igam Skina, Lama, Yak Orom Market. Umi dianggan jerade orang mungkin cerake orang yang cerake umat kaya yang cerake wani anak apa natura wari natura arsa kan lubu saya tua rege guys ini tabatan usne lalu bandi lu itu danta namot umfadra danta sebab umat ada di roh kamu jual karena irra walin dabar pada baik asal itu kan wajib juga bade asli namot karif secara galat asli tak itu kalau tu mau ulfat ada namot itu keisanis mudararu jira amza pa difama namni yada yada warra yada khanatu olbafna enggak dia cuma film berbeda itu kalau tu situ cara rakoko kalau tu mau ulfat azumanu mucaan kuni katanura walalo hala jirenya ratti barrente ati posti gote walalo erga qabdu barrente sani ala tawalloti gachana saba jirama me gachana wande majiru kana ratti baga jawari le wala garte gawdura tagalena ta yecha turte wana made majiru ko jolen ganda gandan abukato ganda tate wal fitu dio makana gara san kesa demte gara san kesa tele rakatte turte tumam tele turte yodo gogoru baadhe video akkasi arge ture qaaman dhiyo kana achiin deemte odi qate yero murasa dura waan kana akkana maqaamallee
dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaar irra gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar irraa qabdullee gaafatta dura nu ibsi ka'e maaltu isinirra ga'aa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isinin jecha. Yaada kanarratti wanni ani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jeeyyaadha. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluufii miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuufi. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qabaa. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa ajjeechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayib irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha? Achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu abbaan barbaadeen jaalata abbaan barbaadeen jibbaa. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiruun namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadhu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddee beekalu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni inni dhufu inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilaan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoolleen wal darartu, ijoolleen wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa dalagdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kanaadhaa fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbisee argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadhaa mana akkana nama kana keessa jiruu keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda iyyaa miti naan jechuun gonkuma hin danda'amu fudhadhu dhuusan waan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa naan keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Saniin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi